Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan hundumti keessan iddoof lafa jirtanitti nageenyaaf jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha hordoftoota amantaa birootiin ashamaa harka fuunee jennee jirra. Warroonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun akka maatiin of taatan gamanumaan isin affeerra. Warroonni maatii turtan immoo like, share gochuun akka nu jajjabeessitan dhaamsa keenya har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoo isin fayyaduu fi irraa barattan jedhee yaadu tokko isiniif qabadhee jira. Hanga dhuma viidiyootti na faana yoo turtan waan isin fayyadu ta'a. Egaa akkuma beekamu namoonni hedduun maaf YouTube irraa baddee jettanii na gaafachaa turtanii haaluma jireenyaatu na balleesse ifama nuuf godhaa jecha viidiyoos isiniif lakkisee hin beeku sababuma jiruuf jireenyaatiin wal qabateeti malee dhimma biraatiin miti isiniin jedha. Warri yaaddanii na gaafataniif guddanaaf galatooma isiniin jecha har'a dhimma tokko isiniif qabadhee dhufeera. Dhimma isin fayyadu, dhimma irraa barattan, dhimma irraa fayyadamtanidha. Innis maalidha? Keessattuu ijoollee United Arab Emirates keessa jirtaniif baay'ee isin fayyada. Irraa fayyadamtan jedheetan waan yaaduuf isiniif qabadhee dhufe. Hedduun keenya sababa paaspoortiitiin wal qabatee rakkachaa turree jirra. Ijoolleen hedduunis immoo rakkachaa jirantu jira. Sanneen biraan akka geessaniif viidiyoo kana isiniif hojjechaa jira. Ani wanta hin danda'amne hin danda'a isiniin jedhu, wanta hin beekne immoo isin nan beekadhee gara miidiyaatti qabadhee hin dhufu. Maalifi isin na amantanii, na jaalattanii, na hordofaa jirtanii, haga isin na amantanii, na jaalattanii, na hordofaa jirtan kanatti immoo waan gaarii, waan isiniif fayyadu, waan irraa fayyadamtan isiniif qabadhee dhufa. Kanaafi ijoolleen United Arab Emirates keessatti argamtan hundi keessan viidiyoo kana amma dhumaatti caqasaa dhaamsa kiyya. Egaa gara dhimmaatti yommuu galu United Arab Emirates keessatti ijoollee paaspoortii haaromsifachuu barbaadan, paaspoortiin keessan isin jalaa dhumatee yookaan immoo expired ta'ee onlaayiniidhaan haaromsifachuu barbaadan yoo jiraattan keessan na dubbisuu dandeessan lakkoofsa koo description jalatti isiniifan kaawaa achiin seentanii na dubbisuu dandeessanii. Kana qofaa miti, paaspoortii keessan sababa garaagaraatiin isin jalaa badee, isin jalaa hatamee, isin jalaa jitee, isin jalaa bishaan keessa seenee faayilii tokkoyyuu osoo hin qabaatin yookaan immoo koppii paaspoortii sana osoo hin qabaatin akkamitti paaspoortii baafachuu dandeenya, akkamitti paaspoortii argachuu dandeenya jettanii hedduun keessan akka cinqamaa jirtan quba qabna. Maarree nu immoo isin fayyaduuf dhufneerra. Ijoolleen paaspoortiin keessan isin jalaa badee yookaan immoo bakka hojiitti gattanii biraa baatanii yookaan kontiraatatti gattanii biraa baatanii koppii harka hin qabne yoo jiraattan jechuudha. Na dubbisaa, ani maqaa keessan qofaadhaan isiniif mijeessuu nan danda'a. Keessaan na dubbisuu ni dandeessan. Lammaffaa ijoolleen qaama waggaa lama yookaan immoo ID hojjifachuu barbaaddan, ispoonsaraa barbaaddan yoo jiraattan isas haala isiniif mijeessuu nan danda'a. Keessaan na dubbisaa. Ijoollee waan tokko tokko gara biyyaatti ergachuu barbaaddanis yoo jiraate keessaan na dubbisuu ni dandeessanii. Asiin dhaamsa tokko isiniif qaba. Namoonni hedduun paaspoortii ni haaromsina jedhanii kan ijoollee keenya nyaataa jiran hedduun ni jiran. Waan argeef waan ijoollee irra gahee na himan isinitti maara, isin fayyada, waan isin fayyada jedhee yaaduuf isiniif qabadhee dhufe. Kanaafi maal gootan? Ijoolleen paaspoortii haaromsifachuudhaaf jedhanii koppii qofa isinirraa fudhatanii isiniif haaromsinaa jirra jedhanii ijoollee hedduu sobaa jiran. Kun immoo soba. Paaspoortii haaromsuuf waan hedduu barbaachisa. Isin biratti argamtanii, qaamaan biratti argamtanii, qaamaan isin bira dhufanii yookaan immoo isin qaamaan isaan biratti argamtanii wanta raawwattantu jira.
haalli itti guutamu jira. Ijoollee mucattiin takafaa dhufanii koppii manarraa fuudhanii birrii narraa fuudhanii deemanii bakka asii dhufaa jira eeggadhu jedhanii hamma yoonatti hin deebine achumaan nyaatan ta'e. Yaa ijoollee paaspoortii haaromsuuf seera hedduu qaba. Seera sana yoo ati hin guutiin paaspoortiin kun haaromfamattee hin eegin. Tokkoffaa gaafa paaspoortii keessiif haaromsu dhufan sana wanta mallatteessitutu jira. Wanta dubbatteetu jira. Wanta dubbattutu jira. Yoo waraabamtutu jira. Kana gaafa hin raawwatin paaspoortiin kun haaramaa jira. Naaf haaramee dhufa jettee hin eeggatin. Kuni dhaamsa obbolummaati. Ijoolleen hedduu sababa kanaan nyaatamaa jirti. Kanaaf ijoolleen gama kiyyaan haaromsifatan ni jiran. Isaanis yoo barbaadan dubbisuu dandeessanii koppiis ijoollee baaseef ni jiran. Koppii orjinaalaa. Koppiin kunis bifa lamaan baha. Kanaaf keessaan na dubbisaa ijoolleen tajaajila akkasii barbaadan yoo jiraatan na dubbisuu dandeessanii. Kanaaf ijoolleen waan akkasiisan hin beekne irraa akka of eegdan dhaamsa kooti. Ijoolleen paaspoortii haaromsachuu barbaadan yoo jiraatan keessaan dubbisuu dandeessanii bakka isin jirtanitti dhufne isiniif haaromsinaa. Koppii immoo ijoollee biyya biraarra jirtan yoo jiraatan rakkoo hin qabu isiniif sirreessuu dandeenya. Keessaan dubbisa isinin jedhaa baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa. Turtii abbaa walaala faana gootaniif guddaa galatooma. Yeroo biraatiin viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa.